kabajamtoota hordoftoota caffee miidiyaa oduu yeroo kana isin biraan ga'uuf qabannee dhiyaannee jirra. Hanga xumura oduu keenyatti nu faana turaan affeerraa keenya oduu waliin Allaliseesisaay. Naannoo Tigraay magaalaa Maqaleetti waldaaleen hojii gamtaa jajjabeessuun gaafii guddinaaf dhaadannoo jedhuun baazaariin egzibishinii fi muuziyeemiin gaggeeffamaa jira. Naannoo Tigraay magaalaa Maqaleetti waldaaleen hojii gamtaa jajjabeessuun gaafii guddinaaf dhaadannoo jedhuun baazaarii fi egzibishinii simpooziyemii gaggeeffamaa jira. Waldaaleen hojii gamtaa naannoo Tigraay keessa jiran waldaalee hojii gamtaa gita isaanii waliin ta'uun walitti dhufeenya gaarii fi walitti hidhaminsa gurgurtaa akka uumaniif waltajjichi shoora guddaa qaba kan jedhan keessummaan guyyichaa Piroofeesar Kendaay Gabra Hiwoot muuxannoo teknooloojii qonnaa fooyyessuun waljijjiiruufis ni fayyada jedhaniiru. Waldaan dargaggoota caffee hojii gamtaa waliigalaa pirezidaantii waldichaa obbo Sanyii Dashuutiin durfamu oomisha qabachuun baazaarii fi simpooziyemicha irratti hirmaataniiru. Hirmaannaa kanaanis baazaarii fi simpooziyemii guyyoota 7 turu kana irratti oomishni waldaa dargaggoota caffee hojii gamtaa waliigalaa dhiyaachuu fi gabaa naannichaa tasgabbeessuu irratti shoora olaanaa taphachaa jiraachuu himan. Akka obbo Sanyii Dashuu jedhanitti waldaan keenya naannoo Tigraay dabalatee naannolee 12 irratti sochii kan taasisu ta'uu ibsan. Gama biraan koomishinii waldaa hojii gamtaa hirmaachisummaa dargaggoota fi dubartoota cimsuu qaba jedhan. Waldaan hojii gamtaa maalumaanuu kan hin daangofne ta'uu eeruun haala kam keessayyuu ta'ee iddoo rakkoon jirutti argamuudhaan rakkoo kamuu dhabamsiisuun hojii isaa jalqabaati jedhan. Dhuma irratti waldaalee gita ta'an naannicha keessatti argaman waliinis walitti hidhaminsa hojii taasisaniiru. Wabii midhaan nyaataa Afrikaa mirkaneessuuf mala qonnaa teknooloojiin deeggarame cimsuun barbaachisaadha jedhan. Wabii midhaan nyaataa Afrikaa mirkaneessuuf mala qonnaa teknooloojiin deeggarame cimsuun barbaachisaadha jedhan Ministeerri Teknooloojii fi Innoveeshinii Dr. Ballataa Mollaa. Itoophiyaan mala qonnaa teknooloojiin deeggarame babal'isuun wabii midhaan nyaataa mirkaneessuuf xiyyeeffannoon hojjechaa jiraachuus Dr. Ballataa Mollaa himan. Ministeerichi kana kan jedhan sirna baniinsa yaa'ii saayinsii teknooloojii fi innoveeshinii Afrikaa 6ffaa Koomishinii Diinagdee Afrikaa guyyoota 2 gaggeeffame irrattidha. Yaa'ichi ajandaa misoomaa waaraa 2030 mirkaneessuu fi bara 2063tti Afrikaa irraa hiyyummaa balleessuuf teknooloojii fi furmaatawwan kalaqaa sirriitti hojiirra oolchuu mata duree jedhuun gaggeeffame. Ministeerri Teknooloojii fi Innoveeshinii Dr. Ballataa Mollaa Afrikaan imala abdachiisarra jiraattus rakkoowwan hanga ammaatti irra hin ceenetu jiru jedhaniiru. Rakkoowwan kana keessaa hiyyummaa hir'isuu nageenyaa tasgabbii fi misooma waaraa mirkaneessuu dhabuu eeranii kana keessaa ba'uuf Afrikaadhaaf saayinsii teknooloojii fi kalaqni furmaata ijoodha jedhaniiru. Damee qonnaa humna haaromaa fi fayyaa irratti kalaqa teknooloojii hojiirra oolchuun haala jiruu fi jireenyaa fooyyessuun carraa hojii uumuu babal'isuu fi hiyyummaa hir'isuun barbaachisaadha jedhaniiru. Paarkiiwwan industirii keessatti oomishaaleen gatii isaanii $200 miliyoona tilmaamaman kan biyya alaarraa galan biyya keessatti oomishameera. Paarkiiwwan industirii keessatti oomishaalee gatiin isaanii $200 miliyoona tilmaamaman kan biyya alaarraa galan biyya keessatti oomishamu korporeeshiniin paarkiiwwan Itoophiyaa beeksise. Dabalataan oomishaalee adda addaa biyya alaatti argaman irraas galiin $90 miliyoona caalu argamu korporeeshinichi beeksiseera. Hojii gaggeessan olaanaa korporeeshinichaa obbo Akliiluu Taaddasaa akka himanitti paarkiiwwan industirii oomishaalee biyya alaa galan keessatti oomishuu sharafa alaa argamsiisuu fi lammiileef carraa hojii uumuu keessatti gahee olaanaa bahaa jira jedhan. Haaluma kanaan ji'oota 9 darbanitti oomishaalee biyya alaa galan biyya keessatti oomishuun gatii isaanii $200 miliyoona olitti tilmaamamuun oomishuun beeksisaniiru. Keessaayyuu qorichoota dabalatee oomishaalee Itoophiyaa baasii guddaa baasisan biyya keessatti oomishuun badhaadhina hunda galeessa eegalame milkeessuu keessatti gahee olaanaa bahaa jiru jedhaniiru. Hawaasni oomishaalee biyya keessatti oomishamuun fayyadamuu fi oomishaalee biyya isaan boonuu irratti ilaalcha isaa cimsuu qaba jedhaniiru. Paarkiiwwan industirii 13 keessatti oomishamuun oomishaalee gabaa alaaf dhiyaatan irratti galiin $90 miliyoona ol argamuu himaniiru. Paarkiiwwan industirii kun addunyaa irratti dorgomaa fi qulqullina olaanaa oomishaalee qaban oomishuun gabaaf dhiyeessuun sosochii Itoophiyaan haa oomishu milkaa'aa akka ta'u deeggaraa jiru jedhaniiru. Kabajamtoota hordoftoota caffee miidiyaa oduun yeroo kanaaf qabannee dhiyaanne kana fakkaata ture. Hanga xumuraatti nu faana turuu keessaniif galatooma jechaa qophiilee caffee miidiyaa afaan waliin turtii gaarii.